eenyunuu biyya namni mormii itti qabu lafa itti mormus hin jiru garuu hogga bakka san jiraatu utuu ta'ee jiraatu qabu. Biyya feete dhaqi biyya feete biyya feete dhaqi qeen namaa hogga dheete warra qe'ee sanii taatee jiraatta. Tooba uffannee igaala kaatuu barbaannaa bar biyya arabaa dhufnee kan irraa gallu. Kanaafuu kun yeroo hundaa hubatamuu qaba. Yaada bareedaadha, gorsa bareedaadha. Ummanni keenya kan ittuutis warri carcarkeessa qubatus Oromoon kutaa kudha takkaatis kana hubatuudha qabdi. Carcar maal akka tahe yoo arra qoratuudhaaf kaahan carcar keessa yoo qorattoonni dhugaa kutaa kudha takka irraa qindaa'amee carcar maali lafti carcartuun Oromoof maali jedhamee yoo eegalame waggaa kudhanitti keessaan baan maal akka Oromoodhaaf carcar ituun gumaachiti yoo irratti katabuudhaaf kaan nuti inumaa kan nuti katabnee kan nu laaftumaa'u kutaan kudha takka iyyuu tokko tokko fiddee yoo qormaata maal ituun Oromoodhaaf gumaachite jettee qorannoo ragattees waggaa kudhanii irraa fudhatu. Kanaafuu akkuma gartee dhagaan ni dhiqanna jee laga bu'ee jedhanii ni beektanii laga bu'ee waggaa dhufu warri isa duraa sababboon itti qabattee aboo warrichi keessa jiru xuriidha qaba. Nuti maal goona jedhannaa warrunti keessaa sun yaami jedhan yaaboo nuti walirraa reene malee bishaan xurii ni baasaa akkas ilaali. Hoolarra qabne malee bishaan xurii ni baasaa. Akkasitti hubatuudha qabanii yaada bareedaadha gama gartee kitaaba maxxansuutinis gama qorannoo adda addaatinis uummanni ituudha gumaacha hagana hin jenne fuulduratti illee lammiidhaaf qopheessuudhaaf qophiidha nuti gaaddisa abbaadha kana waan ta'eef kan nurraa barbaachisu kana bifa kanaan hubatanis jiran hubatus qaban yoo duraa mitira dheeraa irratti ilaalaa jiraatan ija gabaabsuu qaban jechuudha yoo akka malee ittiin hubatan nu hubatu qaban. Hubachiisnee jirrasi hubatus qabanis ammoo nuti kan kanatti aanu maal akka uummata keenya akkuma duraanitti gumaachuun irratti socho'uun ilaameen deemuun laggeeffannee tarkaanfatuun akkuma jirutti gaangii osuma deemtuu machi jedhanii jenna osuma isiin deemtutti dhaan jenna akkasitti wal dhoynee fuulduratti deemnee waan uummanni Oromootiif godhaa turre caalaa godhuuf irratti akka uummata itutti. Godinni carcar kana qopheessuudhaaf godinni carcar yeroo hundaa'u ittis ni fufa. Fuulduratti kanarratti wal marii bal'aa geggeessuun akkuma bulees keenya qalbeessan jee fuulduratti marii bal'aan godhamee ni qophaa'a ni hojjetama. Warri kana babal'isuu irratti dalaganis hedduu jira. Bifa kanaan wal hubatuudha qabnaa jechuudha uummanni Oromoodha. Eenyudhaaf gartee tola oolee hubatuudha qaban namni garuu yoo ati hin dubbanne maal feenne gaa gadaa yoo gadaa amma keessa jiru kun gadaa yoo ati hin dubbanne maqaa kee qalbeessatiin aniif yaamurra geenyee jira jechuudha. Ani qalbeessadhaas hin jaasuma keessaas ba'e ammoo qalbeessan akkanaatii miti laa kanuma jijjiiramellee hin juubar anumaa jaawar bifatti jijjiirame siinimu anumaa jaa. Kanaafuu manni keenyas kana hubatuudha qaba. Galatoomadhaa yaada bareedaadhaa. Kanaafuu asallee isinitti dheeressa dhiifama sinaa godhaadha. Akkasitti wal hubataa deemuun barbaachisaa jechuudha barbaadetti galatooma. Fayyaa ta'e ulfaadhu bokkuu fi waan bal'aa haaftee. So wanni si duubaan dabalu waan jiru natti fakkaatu guutumatti fixxee yoo mana keessaa namni waan dabala jiru jiraatu. Me takka waja qalbeessa hojiirraan jira takka waa jeetini jee walid dhaammanna takka namnummaan seenaa akka gootota mucee yaayaa alisiree khabiraa hedduu jiraatti akkanaa kana kan dubbatamne kan katabne jiru suni Oromoo bakka fedhe ta'uusi sun kanuma fayyaan qabne kanuma maalii fi ujarru waan kijibaa bar waan kijibaan jedhe waan seenaa dhugaa jirtu takka ibsuuni ani bar kana oolanii bulchuudhaan miti biyya san beektaa yoo abbaan dubbate beektaa yoo ati dubbachuu baatte ni beektaa biyya san haala amma jiruuf haala keessa turre yoo ati dubbatte malee yoo ati qabeeku dubbatte yoo ati sirreessi dubbatte as baatee boroboosana dhiyeessite waan san akkuma baarlamaa dhiyeessanii furmaatti kennan yommuu dhiyaachuu baate
بيسني بيت أسرع كمان كباتني جواب دون ما وني تكقول مو كبو جرما جيرم جرما هو جرما تناسينا قبل قدو لمان كبو خنا تدراتك وان برادي سني كل ما نانا وسني أكا مكا ساني تجارمو هوغا مكا اسكولا جلوس تموغافمو يوخان جارمو خوني مال غرسيسا كيزيت اسكولا خنا لبلتش براتو هندي يولين براتو هندي سينا جرا خنات دبسن سينا كن دغارتي ختمامه gabaabatti dubbifama akkasi wanni kanaa kun akkasitti akka walitti dabraa dhufa maal turanii maaliif dhumanii maaliif lubbuu isaanii qaalii kafalanii ummata kanaaf hajuu seenaan akkanaa tun hedduu tajirtullee wali qindeessu dura jira oromoon seenaa akkanaa kanaaf gartee kajibbu sundiin oromoon kan jiru natti fakkaatu yoo jiraates sirriidhaa miti natti fakkaatu ammoo seenaa oromoon akkumaan jeeganaan eegalamnee katabamuu qabdii qophaa'uu qabdii warroota akkanaa kan ammoo iskuula fa'a yuunivarsiitii fa'a maqaa isaaniitti mana hakimaa fa'a baasuudha maali hoggaa kani hoggaama mucee elementary school high school gizee jan maali mucee akkuma duratti himaan lulu mokonoon high school maal jan kana hoggaa sani gaa seenaa akkasii namni barataa jechuudha. Ani waan akkana kana waan akkana beekta akkaataa itti gartee karaa kanaan hoggaa dhufe yoo ati dhiyeessee proposala duraa takka namni gartee ifjaaruudha hoggaa ifjaaran gartee akkaataa nama biraatis dhiibuurran geenyetti seenaa dhugaa saniin ifjaaranii proposala dhiyeessuudha hoggaa sana karaa saniin akkasii jirra walaa seenaan kun akkasitti fufaa jechuudha namu as baasee waan biraa dhiisitii barra armaan gaafaan ijoollee beekta. Caca kanatti beekta ijoollee hedduu saayibana ani beekta nama takkaa gosallee nama gaafatee bitti akkuma oromootiin guddadee akkuma oromootiin jiraadhaasi ammoo seenaa oromoodhaa hundaa'u respekti guddaa qabaa fi dhumaa dura shiftaa tokko jiraa jan gartee kana bashaanutti sodaattu gartee haamidoo jaanii jayin akkasiillee jara biratti gartee hamaadha malee oromoo biratti gartee fincileeti roorroo fudhachuu dadhabee gaara galee seenaa akkasii